Oduu biraatiin Caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu obbo Gammachuu Dabalaa kaasuun dhagahame. Qondaalli Biltsiginnaa kun viidiyoon isaa waan baalagee dalagu agarsiisu qoodamuu booda himannaan irratti dhiyaachuufi jedhame. Baaltazaar Biltsiginnaati kan jedhame miseensa Caffee Oromiyaa irraa mirgi himatamuu dhabuu arra kaafame. Dhabuu kun akka irraa ka'u gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatirraa EJM odeeffannoo addatti qabuun obbo Gammachuun biiroo isaa keessatti utuu dubartii waliin ciisuu viidiyoon isaa bahe. Viidiyoon isaatii fi dubartii waliin jiran agarsiisu qoodame kun wayita xuuxxoo walluusisan mul'isa. Ifa gochuudhaaf taateen ji'a 6 dura mudate kun obbo Gammachuu Dabalaatu aaddee yaadanii waggaarii faana osoo waan baalagee dalaganii viidiyoon isaanii bahe. Viidiyoon tun daqiiqaa 5 ol turte. Mudamtoota paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Lixaa kan ta'an jarri lamaan kun mudannoo isaanii kana booda falmiin ka'ees ture. Qondaaltota Biltsiginnaa irratti wanti safuu uummataa hin eegnee fi duudhaa hawaasaa cabsu viidiyoodhaan bahuun hagam gaggeessitoonni mootummaa waan kanarratti akka bobba'an mirkaneessaa jedhu mormitoonni. Mirgi himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatirraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa naannoo filannoo Innaangoo Biilaarraa filatamanii miseensa caffee kanaa ta'anii kabajama caffee kanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin eeruun gara biiroo abbaa alangaa dhufee qorannee tarkaanfii fudhachuu irra geennee jirra. Yeroo ammaatti miliqanii kan jiran waan ta'eef kargineetti to'annee seera jala oolchuuf ammoo mirgi heeraan kennameef kun kabajama caffee kanaa irraa mulqamuu qaba. Kanaaf bu'uura heera mootummaa naannoo keenyaa keewwata 48 fi labsii gurmaa'insaaf naamusa miseensota caffee labsii 201 barkuu 209 ba'ee keewwata 50 xiqqaa 1 xiqqaa 2 fi 9tiin mirgi himatamuu dhabuusaa akka irraa nuu ka'u kabajaan gaafanna. Yaanni dhiyaate mirgi addaa mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'uu ka jedhu nuu ifee sirriitti nu banne namni caal jedhee harka baasuu rakkate utuu sirriitti nuu ifee maaliif caal jenneetu harka baasuu qofa duun taane hubannee utuu baasne jechuun nu dhibe waan nama dhibe tokko adda baafachuu barbaachisaa yakka cimaa jedhamee yakki kun maal akka ta'e utuu hin beekne harka baafne nuun galu nama sanillee hin beekne garuu utuu hin beekne illee yakka namarraa mulqisiisuuf kaan utuu adda baasanii nuu ifee jedha gara kiyyaan. Wanni baay'ee waan asirratti ibsamuu mi waan ta'eef abbaan alangaa waliigalaa haasaniiti jiru. Aadaa duudhaa ummatichaatiifis gaarii waan hin taaneef asirratti kaasuu waan hin barbaannee fi yakkichaa fi wanti raawwatame waan ulfaataadha. Caffee kanas hin madaalu uummatas hin madaalu waan ta'eef waan akkasii asirratti kaasuun ulfaataa waan ta'eef dhimmichi isaa immoo warri beeku sirriitti beeka. Kana caalaa immoo dhuunfaadhaanis wanni adda bahuu jiraate mirkaneeffachuu dandeessanii gochichi garuu waan asirratti dhiyaachuudhaafis ulfaataa ta'uu fi sadarkaa sanitti kan dhiyaate yakka cimaa akka ta'ee fi rakkoo naamusaa ulfaataa akka ta'e immoo kaasaniiti jiru jechuudha. Gara mirkaneessuutti deemna. Sagalee deeggarsaa buusaa. Miseensa sagaleen kanneen lakkaa sagalee mormii. Sagalee mormii natti mul'atu. Akkaataa sagalee kennameetiin sagalee deeggarsaa 395 sagalee mormiin jiru miseen sagaleen kanneen sadii sagalee caalmaatiin mirgi addaa himatamuu dhabuudha irraa ka'eeti jira. Yaada murtoo lakkoofsa 12 muraa 2018 tahee hojiirra kan oolu tahaa dhiyeessitoonni guddaa galatoomaa. Dhabuu kun akka irraa ka'u gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatirraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa naannoo filannoo Innaangoo Biilaarraa filatamanii miseensa caffee kanaa ta'anii kabajama caffee kanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin eeruun gara biiroo abbaa alangaa dhufee qorannee
tarkaanfii fudhachuu irra geellee jirra. Yeroo ammaatti miliqanii kan jiran waan ta'eef kargineetti to'annee seera jala oolchuuf ammoo mirgi heeraan kennameef kun kabajama caffee kana irraa mulqamuu qaba. Kanaaf bu'uura heeraa mootummaa naannoo keenyaa keewwata 48 fi labsii gurmaa'insaaf naamusa mi'eessuu caffee labsii 201 barkuu 209 ba'ee keewwata 50 xiqqaa 1 xiqqaa 2 fi 9tiin mirgi himatamuu dhabuusaa akka irraa nu ka'u kabajaan gaafanna.